Adde Gannat Nugusee dhaabbata Beetel Children's Home jedhamutti hundeessituudha. Ganna 15 dura ofuma isheef ka Adde Gannat hundeessite dhaabbanni kun daa'imman da'amanii gataman mootummaarraa of harkatti fudhatee kunuunsee guddifachaaf dhaabbilee kennan afran magaalaa Adaamaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Amma wiirtuu kana keessa kan jiran gara daa'imman 40ti. As qofa jechuudha kan guddachaa jiran. Ootizimii malee jechuudha. Gara daa'imman 40 ol 42 akkas harrallee tokko fudhanneerra. Ni jiran jechuudha. Isaanis umriin isaanii duwwaa kaasee haga waggaa 13-14 kan gahan jechuudha. As keessatti wiirtuu kana keessatti mana sadiitu jira. Inni tokko kan warra daa'imman reefu dhalatan iddoo isaaniiti. Inni lammaffaa immoo waggaa darban kan achi keessatti kan mana isaaniiti. Isaan kaan immoo mana barumsaa kan jalqaban 4 ol kan ta'an mana sadiitti iddoo sadii toonoo gooniitti asitti kunuunsaa kan jiru jechuudha. Adde Gannat ammas giddugala kana keessa daa'imman guddifachaaf kennamuuf jiran akka jiranillee ni dubbatti. Amma gara naannoo 40ti kan isin jedhe isa keessaa amma ijoolleen 3 guddifachaa argataniiru. Kun hin arganii jechuudha. Kana keessaa kan fayyaa hin qabnes ni jiru. Fayyaa kan hin qabnes ni jiru. Rakkoo ootizimii kan qabanis ni jiru. Rakkoo daawun siindiraam kan jedhamu. Qaamaanis miidhamaa kan ta'an hundumtuu daandiirraa kan ka'anidha. Waajjirri dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaa lakkoofsi daa'imman da'amanii gatamanii dabalaa akka jiru kan inni dubbatu. Obbo Badhaanee Kadir ogeessa qabiinsi mirga daa'immanii waajjirri dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaati. Ji'a kana keessa yoo xiqqaate daa'imman gara 8ti. Daa'imman itti yaadaniitu mugatan daa'imman guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa 3 keessa jira. Amma ka hospitaala irraa xalaan nu ga'ee gara mana iddoo turmaatatti galchite daa'imman 8 ta'u darbee yeroo reetiin isaa ol ba'u ji'a keessatti yeroo reetiin isaa ol ba'us jira yeroo gadi buus jira yeroo ji'a keessatti ji'a 2 ji'a 3 keessattis hin jirretu jira. Garuu ammoo akka duraa sanirra amma yeroo ammaa kana maal akka ta'e hin beeku xiqqoo haala jireenya kanaan illee ta'e wal qabatee hin beeku garuu hamma achitti jira amma akka magaalaa. Obbo Badhaaneen magaalaawwan naannoo jiran irraas namoonni dhufanii akka daa'ima gatan himanii kanaaf lakkoofsi daa'imman gatamanii galmaa'aa jiran kan Adaamaa qofaa miti jechaan himu. Biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa amma daa'imman dhalanii gatuun lakkoofsi isaa gadi bu'aa dhufuus ammas bara kana qofaa daa'imman haala wal fakkaatu kanaan gataman 112 oolchuu hime. Obbo Biraanuu Deeksisoo Direektara Ittaanaa Qabiinsa Mirga Daa'immanii kan naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa keessatti naannoo daa'imman baay'inaan itti gatamanii naannoo industiriyaal eeriyaa jedhaman naannoo Sabbataa, Sulultaa, Adaamaa, Shaashamannee isaan kun Jimmas isaan kun sadarkaa duraa irratti argamu. Isaan kan baadiyyaa dhufanii sababa qaala'insa jireenyaatiin illee walitti galanii dhiira wajjin ni kireeffatu. Sana booda dhimma sanatti galamaa dhalli dhufaa baasanii guddisuu dadhabuudhaan baasanii gatuu jechuudha. Obbo Biraanuun da'anii gatuun akka ta'uu himanii kanaanis kan to'annaa jala oolan murteef dhiyaachaa jiraachuu eeranii jiran. Obbo Badhaanee Kadir ogeessi qabiinsa mirga daa'immanii waajjira dubartootaa fi daa'immanii kan magaalaa Adaamaas daa'imni takka yoo gatamee lafa argamu haala hordofamus akkasitti ibsu. Daa'ima gatame kana kan kaasu poolisiidha. Waajjirri poolisii yeroo kaase kutaa hospitaala waliigala Adaamaa fide kolleejjii waliigala Adaamaa fide akka yaala argatuun godha. Hospitaalli Adaamaa immoo yaala erga kennee booda fayyummaa daa'ima sanii mirkaneessee fayyummaa daa'ima sanii erga mirkaneessee booda xaraagaa waajjira keenyatti barreessa. Waajjirri keenya immoo dhaabbata isa wajjin hojjetu aga dhaabbata 4tu jira. Dhaabbata 4 kana keessatti dabaree qabu. Dhaabbanni kunneen dhaabbata jiran kana dabaree isaa eegnee dabaree isaatiin kennina jechuudha dhaabbata kanneen. Bara 2018 kaasee Itoophiyaan eeyyama daa'imman guddifachaa biyya alaaf kennamanii haqxee jirti. Sana boodas daa'imman da'amanii gataman lakkoofsi isaanii hir'achuu biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa beeksisee guddifachaan biyya keessaa garuu baay'ee ol dabalee foomsee jira. Mana murtiitiin mirkaneessinee abbootii gadaa waamnee jaarsolii waamnee namoota adda addaa affeerree eebbifamanii isaanis akka aadaatiitti wanna fidanii daa'imaaf jechuudha. Haala saniin kan fudhatan jechuudha. Kanaafuu guddifachaan amma baay'ee namoonni itti fayyadamaa jiran. Biiroon dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa maatii guddifachaan ijoollee fudhatan dhaabbilee ijoollee tursanii isaaniif dabarsan waliin ta'uun guddifachaa kennuu duraa fi kennuun booda akka hordofus himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit
Shawabaa Adaamaarraa.